Barreessan olanaan dhabbata mootummoota gamtomani Antonio Guterres irra caalan naannoo Tigaay keessatti beelli hamaan mudachaa jiraachuu ibse. Antonio Guterres kan hanjaan ergaa gababaa guyyaa har'aa waxabajjii 8 akka fuula Tiwiitara isaaniirratti barreessaniini. Mallanni deeggarsaaf oolu saffisaan yoo dabalaa deemee fi ulaan deeggarsi namummaa itti dhiyaatu yoo fooyyee malee haalli jiru kana caalaa hammachaa deemaa jira. Kana malees tarkaanfiin amma fudhannu uummata hedduuf dhimma jiraachuu fi du'uuti jechuun ibsan. Faawundeeshiniin nageenya addunyaa qorannoo dhiibbaa waraana Tigaay dhaqqabe irratti taasiseen waraanni naannichatti gaggeeffame diinagdee fi sirna nyaata naannichaa guutumatti mancaasee jira jedhe. Gabaasa waxabajjii 8 akka baaseen uummanni Tigaay Itoophiyaa keessa jiraatu rakkoo namummaa guutumatti namtolchee ta'een dararamaa jira jedhe. Beelli mudachaa jiru ji'oota muraasa keessatti uummata miliyoona 5.7 ta'u guutumatti deeggarsa idil addunyaa akka eeggatu sadarkaa dirqamsiisurraa ga'uu akka danda'u ibsee jira. Dhiyeenya kana dhaabbanni nyaata addunyaa gargaarsaaf gara naannoo Tigaay malee uummata naannoo Tigaay miliyoona 6 keessaa miliyoonni 5.2 gargaarsa hatattamaa barbaaduu kan ibse yeroo ta'u kun ammoo uummata naannichaa keessaa 90% ta'uu ibse. Jiraattonni lixa Tigaayittis qabeenyi isaan qabaachaa turan shiftootaan waan manceef waan nyaatan dhabanii beelamaaf saaxilamuu maddeen oduutti himanii jiran. Lixni Tigaay erga lola sadaasa dabreetii humna addaa naannoo Amaaraa fi milishoota Amaaraatiin to'atamtee jirti. Dhiyeenya kana dhaabbanni mootummoota gamtomanii mootummaan Ameerikaa gamtaan Awurooppaa fi dhaabbileen idil addunyaa waraanni dhaabbatee deeggarsi namummaa akka dhiyaatu waamichaa dhiyeessaa turan. Dhaabbanni mootummoota gamtomanii guyyaa muraasa dura beelli akka bara 1984 naannoo Tigaay keessatti mudachuuf akka jiru akeekkachiise waraannis akka dhaabbatu gaafatee ture. Hoogganaan deeggarsa namummaa dhaabbata mootummoota gamtomanii Mark Lowcock naannoo Tigaay keessatti namoonni kumoota dhibbaan lakkaa'aman ammallee beelli isaan mudatee jira jedhe. Ministeerri dhimma alaa Ameerikaa Antoonii Bilinkan ibsa dhiyeenya kana baaseen lixni Tigaay humnoota naannoo Amaaraa jalaa baatee to'annoo bulchiinsa ce'umsa Tigaay jalaa akka galtu gaafatuun ni yaadatama.